السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يرتدى وقتها كفجمتو تكينيا جرتو كم سنين جدا أشياء ورمان تبراتس فيا قبضو بقجرات تاني سنين جدا مبليان كيا هذا مو أنتي كبدي في جتو يرى كم مهم أرجنا هاروامتي جتو دانوف جتو فيديو مكون يوكا وانتي غرغرة هاروامتي جتو دانوف ما لفجنا dhugaa dubbachuu fi mucayyoo amma abbaan manaa akkas ishii godhe tana dhugaa dubbachuuf dura amanuutti hin turre jechuudha. Walumaa galatti amanuutti hin turre amanuun kiyyaa yoomii amma hagaa doktornaaf dhaqee wanni jedhee kana jechuudha. Maaliif jennaan yeroo garagara namni waa hedduu fakkeeffata. Saniif dhugaa natti fakkaachuu didee walumaa galatti jechuudha. Haa ta'u ilmi namaa fidee waan tokko akkasitti ofirrallee hin kaa'u guutuun guututti amanuu dhabuu miti. Sorry obboleeyyan kiyya viidiyoo mucayyoo sanii warri argitan akka intala yookaan Oromoo takkatti akka intala musliimaa takkatti amantaa kamiyyuu odoo hin jenne jechuudha. Akka intala musliimaa takkatti wallahi waan quuqamne ibsadhaa jechuudha. Walumaa galatti argitanii jirtanii mucayyoon sun kalee akkam akka jirtu hadha akkam akka jirtu isin hundinuu argitanii jirtanii isiniif wanni isiniif hawwatu takkallee hin jiru jechuudha. Namni ilmee qabu namni tokko namni ilmee qabu ilmeen ufii nama wallaalu jechuun wallahi baay'ee namatti dhagahamu rabbal kaaba baay'ee nama jibbisiisas. Walumaa galatti namni jireenya tana keessatti akkatti ilma namaatti waliin makamee bultii qofatus dhabuutu jira jechuudha. Haa ta'u namni nyaatee dhugu bakka rabbiin wanta rabbiin isarra kaa'ee bultii ijaarrachuu hin dhiisu. Namni tokko waa balleesseef marti waa balleessa jedhanii waan rabbiin karaa godhe irraa fagaachuu hin danda'amu jechuudha gonkumaa. Sila kanaafuu mucayyoo tana isin hundinuu dhiifamaa sumaanii anis akka intala musliimaa takkatti wanni baay'adhaa jira jechuudha. Garuma danda'ameen jechuudha. Obboleeyyan tiyya rabbiin waan akkanaa balaa akkanaa rabbiin isinirraa haa qabu. Gara dandeettaniin ofiin tuffatinaa haganan hin jedhinaa gama danda'ameen jechuudha. Hirkisuu fi gargaaruu yaala. Du'aayis bira dhaabadda. Abbaa manaa isis ka isin haa qabu jette rabbii isii haa qabu. Rabbiin isii haa birmatu. Qaramenni geetti inshallah rabbiin isa haa naannisu. Dhugaa dubbachuu fi haadha manaatiif abbaa manaati waan ta'eef rabbiin faraja inni fidaaf inshallah. Isis rabbiin isii fayyisee qaama isii ka duritti isii deebisee ka duris hanqatu akka ijoollee isiitiin walumaa galatti akka ijoolleen isii isitti kalooftu rabbiin isii haa taasisu. Wanni keessattuu nama gaddisiisu ijoolleen isii irraa fagaachuudha. Wallahi baay'ee natti dhagahame jechuudha. Ijoollee sana argitan isin hundinuu akkaataa waan isin jettee himtee haga yoo tana haadhatiyyaa miti jettee narraa fagaachuutti jirti ijoolleen. Namni raasaa dhufuyyuu isii miti naan jedha jettee turte jechuudha. Obboleettiin teennatoni waan nama gaddisiisu. Fotos karaatii footoo amma wal bira qabatanii ilaaltanii mucayyoo akkas bareeddu bineensa isii fakkeessee jechuudha. Mabraatiin hin jiru. Bineensa isii fakkeesse garuu ilmi namaa yoo waa balleessa muratu namoonni galaafataa jechuudha. Garuu ammoo haadha ilmaan isaa yooma akka fedhe wal dhabe ilmi namaa jaarsaaf jaartii sunsuma walitti buuti karaa isaatiif karaa isaatu walitti bu'a jechuudha.
garuu balleesse lubbuma wal balleessaa yookaan ammoo walirraa goraa yookaan ammoo haa ta'u miidhaa nagaa walirratti hin dalagu ilmi namaa. Kun ammoo fokkataadha. Fokkataadha marra gama namaatiif gama rabbiitiif illee jismiisii dhedhuu godhuun jismiisii guutuu dalattee odoo isiin waan tokkotti wanni hin ta'in ofii mataa isaatiin harka isaatiin dhidhise garuu ka rabbiin haa birmatu ofisiisanii rabbiin isii haa naannessu haqa isiis rabbi haa baasu. Kanuma jenna isin ammoo akka ilmaan Itoophiyaatu yookaan akka ilmaan Oromootitti tumsaa fi waan dandeettanii fi wanni barreessanii fi biyya alaatitti akka yaalamtu wanta akkasiitu dubbatame kun Dr. Naafiyaat kasuma hin qabne wajjin isatu bira dhaqee biraa akkasitti ibsee jechuudha. Uummanni keenya baay'ee gargaarsa isii kanarratti uummata biraattu caala gargaaree uummanni keenya parsantii muraasa wanta jedhu wayii dubbate uummata biraattu caala gargaaree wanta jedhu wayii illee ibsamee ture. Haa ta'u hoo uummanni keenya hoo obboleettii teenya yaalachuun hidhu maa raftan isin uummata biraatiin maa fakkeenya hin taane maa raftanidha gaafiidha kun. Sila kanaafuu dirqama keessan baay'adha. Dirqama obbolummaa baay'adha. Kanumatu wal bira dhaabbata. Mucayyoon tun barsiiftuudha. Lafaa dhufaa nama ijeetti godhaa jiru. Garuu haadha oduu isiin kana hunda tajaajilaa jirtu ija isii jaamsee jechuudha. Namtichoon abbaan manaa isii jechuudha. Ija isii jaamsee wallaahi baay'ee nama gaddisiisa. Qaroo ammaa jechuudha isiin obboleettii teennaa asumaan rabbiin si haa fayyisu, rabbiin qaama keetii fi akkaataa kalee itti dalagattutti bakka kalee isaatiin rabbiin si haa deebisu. Qaroodha. Qaroo jalaa badee gaafa qaroon hin jirre namni tokko tajaajiluu hin danda'u waan ta'eef isinis innis akkas godhee jechuudha. Beekaa qaroo isii keessatti jaamse ilmi namaa tokko waan isirraa josuma keessaa nama fakkaata akka ofiititti bultii gaafa eegalu namni tokko nama fakkaata akka isiititti bultii horachuu wayya. Garuu namni yookaan maayyimiin jedhamu walumaa galatti namni barnoota yookaan hojii takka hin qabne achuma taa'ee hinaaffaa oofuu malee achuma taa'ee bu'aan isaa hin jiru jechuudha. Isiin tun hadda ilmaan isaas itti heerumtee waan barsiiftu irraa yookaan nama isa gargaaru inni nama hojii hin qabne dubbatteetti. Kanaafuu fakkaata akka isaa waliin deemaa jechuudha. Akkasuma bakka tokko oolee gala. Bakka tokko baya bakka tokko oolee gala jechuudha. Garuu yoo mana taa'e namni tokko manuma taa'e mana isa keessa hinaaffamaa nyaattamaa jechuudha. Maaliif jennaan isaa ol taatee argamte waan ta'eef. Dhiirti yeroo baay'ee haati manaa isaa ol haa taatu hin fedhu dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Kanatu ija jaamsuu isii ga'e malee wanta biraa natti hin fakkaanne. Wanti biraa hagana nama godhan godhu. Mee isinummaa yoo jedha. Mee namni homaa waan fedhe balleesse maal godhaa qaroo isii san balleessame. Kaameraan kiyyan fagaataa obboleeyyan kiyya. Qaroo isii san yoo mataa qarooma isii san maaltu balleessu isa gahe. Kana keessaa wanti haadha manaa ta ilmee irraa qabu haadha ilmaan isaa kanan balleessuu qaba. Yoo ta'ee namni tokko kalaas gadhiisee addaan goru assalaaman yookaan maal godhaa gifti akka hagana geettu ofirratti dalaga. Garuu ammoo lubbuu isaatiif wanti kun baay'ee shakkisiisaadha dhugaa dubbachuuf. Lubbuu isaatiif shakkisiisaadha. Obboleeyyan kiyya warri mufaarisiin hordoftan asumaan dhiifama. Wanni ani isiniin jedhu akka obboleettii takkaatitti obboleettii teenna tanaa
waan qabdaniin hin tuffatina. Gargaara qaroo teessantu badaara qaroo teessani. Qaroo jechuun haadhaaf abbaadha. Haadhaaf abbaa dura wanni jiru hin jiru. Isiin tunis nama haadhaaf abbaatti aanu san keessaa isiin tokko. Maaliif jennaan haadhaaf abbaan nama argatte jaran nama kennite jarri barsiifte ijaa waa hunda akkasii banam akka ati waa beektu namni si godhaa jiru nama akkana kanneen. Barsiisaa jechuun barsiiftuu jechuun haadhaaf abbaadha. Gaafa mana haadhaaf abbaatti gabbaate ijara bira oolta. Qaroo kana bira oolta. Nu ammoo isii qaroo jenneen jarri qaroodha. Barsiisaaf barsiiftuun qaroodha. Sheekonni nu qarsiisu qaroodha. Qaroo kenna. Nama irratti barataa oollee galgalaa nyaatumaaf mana haadhaaf abbaa keenyaatti galaa ture. Hadhas jirri odoo qaroo taanu hadha ammoo qaroo isii santu bade ilaala. Qaroo isii santu bade. Qaroo isiin qaroo nuun gootu santu bade. Wallaahi baay'ee namatti dhagahama. Wanni jedhanis nama dhiba. Rabbiin qaroo isii ta'isiin qaroo nuun gootu qaroo isii rabbiin bakkattaa deebisuuf. Qaroo isii rabbiin bakkattaa deebisu du'aayillee bakka jirtanii isiin dagatinaa. Du'aayin bira dhaabbadhaa. Waan qabdaniin bira dhaabbadhaa. Akkuma qabdaniin bira dhaabbadhaa. Mucayyoon tun kalee nama fayyadaa turte. Kalee obboleeyyan isaa ija itti godhaa turte. Hadha ammoo ijji isii badu deemaarti. Tama jirtu tana rabbiin isii yaada qabu. Yoo baay'ee miira keessa nama galcha dhugaa dubbachuuf. Angara wanni kana gasseenuu hin dhabe dhugaa dubbachuuf. Baay'ee miira keessa na galcha. Ta'ii namni jireenya ofii akkamitti jireenya godhata yoo ija kana. Asuma rabbiin si haafiyu. Rabbiin qaroo teetis si haa deebisu. Rabbiin si haafiyu rabbiin danda'aadha. Inshaallah akka wanti isiitii fi wanni isii isiniif maxxansaa asumaan namni asiin na hordoftan jechuudha. Seenaatiin akka wanti saniin ga'isuma isiifaa seenaatiin gargaaraa. Hamma dandeettaniin gargaaraa. Oromoon gargaaraa hin jirtu. Oromoon nama ofii ka kufee daftee oliin qabdu. Akka nuun hin jennetti mucayyoo tanaa dafaatiin obboleetti teenna tanaa dafaatii ol qaba. Dafaa ol qabaanii. Eessa jettanii amma uummanni Amaaraa fakkeenyaa fi uummanni warra sondaa kunni yoomassan waan ta'ame hunda walirra dhaabbata. Dhugaa dubbachuu. Lubbuu ofii dafee wal bita. Isinis waan akkasii barnoota godha. Waan akkasii bara. Dirqama kenna waan ta'eef kanumaaf ofitti hin laafina obboleeyyan kiyya. Qaroo keessa yaalachuuf tattaafadha jechuu barbaadeeti. Waan qabdanirra qunceen wal gargaartee arba hiitee akkuma jedhan sanii walirra buutee isiifis waan tokko waan ta'eefi rabbiin bakkatti si haa deebisu. Bareeduma isii kakalee qabdutti rabbiin gafuurur rahiimi deebisuu danda'a waan ta'eefi haa ta'u nama tokko abdii kutachiisuun wanni miti waan ta'eefi rabbiin bakkatti si haa deebisu. Jajjabaadhaatiin jajjabeessaatiin akka wanti anis wallaahi dhugaa dubbachuu fi hammuma danda'u kanaan hordoftootuma kiyya muraasa na jala jiran kana waan kana dabarfadhaa. Tunuu gargaarsa isii taate yoo namni tokkichi yoo kana jala seenee akka wanti isii kana argee yooma qarshiman 500 buuseef isii faayidaadha wanta jedhuuf qabee dhufee jechuu barbaadeeti. Akkas inshaallah ni argitan jedhee yaada. Namni sooshaal miidiyaa kana irratti isiin argin hin jira jedhee yaadu
haa ta'u immoo mumkin namoota muraasa yoo ta'e malee jechuudha. Feesbuukaanis gara hundaan deemaa jira. Inshaallah asiinis warri yuutuuba kiyyaa haaraya taatan asuma maatiin haa ta'a, warri maatiin haa ta'in asuma maatiin haa ta'a jechuu barbaadeeti. Warri viidiyoo kana argitanii gadi seentanii inshaallah wanni jala isiniif kaayaa akkaawuntii jaras isii qeessuma isiiti. Isiin namaa harki namaa deemaa ni jiru waan ta'eef ufitti waan takka godhuu hin dandeettu. Harka namatti akka killee asii achi oofaa jira. Killee takka yoo lafa buute jala lafa buuteen wayii hafti naftu. Burcuqqoon bar lafarra yoo buute lafarraa nafti. Isiin nama akkasii taate harka namaatti deebite. Namni kalee nama tajaajilu, namni kalee of tajaajilu harka namaatti deebite jechuudha. Kanumaafuu akkaawuntiin qeessuma isiiti. Wanni irraallee yookaan isin shakkisiisu hin jiru. Baay'ee gara hedduu shir godhanii gara hedduutti maxxansanii hin argitanii. Doktor Naaviyaadin jala warri seentan achi seentanii argachuu dandeettanii, wali bira qabdanii ilaaluu dandeettanii. Anis as jala isinii kaaya. Asumaan gasseenaatiin obboleettii teenna tana waan dandeettaniin bira dhaabbadha. Obboleeyyan kiyya of hin tuffatina. Garuu rabbiin carraa fi wantoota akkanaa rabbiin isinirra hin geessinii. Namni waan kanatti amantanii rabbi waan akkanarraa haa qabu jedhaatiin uf qabaateen niyyadhaa fi isin jedha. Obbolummaan qoftuu ni gahe tokkoffaa. Obbolummaan qoftuu kalima laa ilaaha illallah tokkocha waliin qabna. Amantaas garagara qabaannus oromummaa takkitti waliin qabna jechuudha. Dhiigni keenya tokkicha akkasii amantaan garagara malee amantaa maalii waliin qoodinaatiin akkasi gargaaruu yaalii godhaa isin jedha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.